دنيا في ورين وانا كسيدا وتونين اسيو جناكس غوغورتن هندينو وانت كان نغوتني لا كان اسني كايتين كان اسني خنا تمام او وانت كان فدن عبدي مصطفى رلي برولي جار سخيا وان فيتم فدادا دنيا هي وانتي تي مراتو في جلالة منو تبني ترى بغانا كان ويتن سنين جتا ارا وانا جايبه تكاني نسني دفه ورين اسجل ديمتني كومنتي وان انتاني بريستن هندينو اسن دلان جتو خيسافو ورين ندلا جارسي isaan deesoo mana taani warra suuraaf mana kaayyatee bira gabbee alatti biraati hojii shaajeetti dhufu jechuudha warra akkasiiti maaliif jaarsa keenya nurra jaalatee maaliif jaarsa keenya nurra fuudhe jettaniif gaafachuu san silaasa iflaaluu sammuu teessan ifumaaf qabdan maaliif jennaan yoo rakkine isin hin qabaanne maaliif dirti maal barbaaddi isin yoo nagayaan waan inni barbaadu guutuu guutaniif dhalaa sharmuuxoot hordoftoonni warri as jala deemtanii koomantii waan hin taane as jala nakkannitan hundinuu laakkana keessaniin isin hin jaarra karbaana sammuun isaanii garagaltee ummata maraataa ummata qalbii labbasuu qaarra booda daawwattoonni warreen as jala dhuftanii warreen dhalaa akka duniyaateef jibbite jechuudha warra jireenyi koodii gaafate isin hundinuu harmallaa beera jaarsi jibbee firraa akkanuma dhiisee jechuudha sanii isin hundinuu warreen arraan booda koomantii na jala dhuftanii waan hin taane nakka tabdan hundinuu maqaa keessan takka takkatti ol baafadhee isin arrabsa takka takkatti waan hin taane arrarraa eegala takka faan edee numaatu waan hin taane na argite intal sanatiif ifkaayka heditifa takka faan bareedanii hoon gaafatu intal maal fedhe ogusadi moo irra deddeebitee kiyaarratti ergite kiyaar maal akkanaa ta'u ambar jaartii namaati ganaadha intal sitti haftee sirraan qabbanaa ifiitti fayyadame ajooyitu bala arrarraa eegaltanii warreen daawwattoonni duniyaa maraattuu akka teessanii heewaana tasammuu hin qabne maraattuu san wajjin yoo maraattan isii bira dhaqaadhaa mana sii jala dhaqaa koomantii waan hin taane kan adda ani immoo wanni kasii na biratti hin dalaydu tamaam abdiin na jaalatee duniyaa jibbee na fuudhan isinis beera jaarsi isii mana kaayyatee akka suuraatitti tabiraaf fayyadamu saniitiitu jala deddeemee koomantii waan hin taane namaan jaa namni yaadu waan hin taane namaan hin joo arrarraa eegaltanii warri waan hin taane naan jettan hundinuu la naa inshallah amma aruuza as godhachuuf hin deema duniyaa akka taatuufu inshallah aruuza hiyyaas yoo barbaadde sina feera aruuza hiyyaas ni dhufta garuu ati ilma namaati miti duniyaa jechuun ilmoo namaati miti nama sammuu qabu miti intal namtitti karbaan an amma booda maqaa hiyyan ayyaamina gudibbata akkasitti hime taraa boodaa ijjatanaan si keessaa guuruu ta'an hanqa ammaati nafotte este able na dirte san yonan san sirra kafaluu baadde an ilmoo namaati miti diqaalaadha ta'edan na dura si qabe san sittiqqaatte ganaadha maammee keessan gizeenni manaa gabbee jaanitti an laal nama naada wal hunda godhaddeetiin jira akkattiin sitti diruu ta'a ganaa bakka 17 miti bakka 700 akkana si kakkaa'u taablee na laalta duniyaa warreen ammas duniyaaf tumsa taanaa nuti duniyaa malee intalti tummaarreen intalti waan taateen qabdu yoo dandeesse duniyaan jaarsasi mana dhorkachuu qabdi turan jaarsisi si jibbee hanga deemee sirra fuudhu isin maaliif usteteessi maal irraa dabeetiin fuudhe namni dhiirti kanuma lafaa kaate way maraattuudha jaarsa keessa waan inni barbaadu guutaaf isin warreen dhalaa dhageessanii osoo jaarsa keessan ifi daddabanii rabbiin sakkaban jaan ifi qarree irra deddeemanii jinniin na darbeen hin taatu waan inni barbaadu hunda guutii fi isan booda isaas komachuu dandeessa akkanuma osoo inni asii jaarsa kee taa'e jetteeni ifi ajajachaa akkana ol baatee ciqilee itti keessi qamaa hantan dhalaan takka faaniif beeytanii warreen jaarsa bakka teessanii argattanii jira warreen akkasii sanfaan if eeggannoo godha isin dhalaan irra guddaan ummata sammuu hin qabne ummata maraataa dhalaa jechuun nama rabbiin jibbee wallahi takka dhalaan islaan dhalaa ta'uu baadde dhalaa ta'uu hojii afifittiin gaddaama maaliif jennaan bakka hunda dhalaan arraba qabdi takka jaarsa isii kabajaadhaan osoo eeggannee jaarsa hiyyaan narra fuudhe jaarsa hiyyaan narra jaalateetti maali jaarsa kee sababa malee deemee sirra fuudha abdi duniyaa sababa malee deemee irratti hin fuune duniyaa sababa malee hin dhiisne anilleen akkasumas sababa malee nan fuune tamaam ani ilmoo kabajaa nagiyaa qabdu duniyaa ati immoo waan arkite gizee haasawaitu kan hedduu na aarsita sittiin qoflaan si jajuu dhiise maaliif jennaan hedduu bakka wallahi waan hin taane naaseen intal haadha ilmaan isaati jeetis kabaju jira yoo jaartii guddootiif wallaalte an jaartii xiqqootti if wallaalu jeetin usu jira ganaa booddee arraba kasan caaluun si dabala kakalee san si xiqqaate kasan caaluun si dabala aruuza hiyyallee si yaama wanta kanan gootu ganaadhaan akkana laal ablee si kakkaayes garsiisan tamaan duniyaa mana keetiin si dhufan eeggadhu anammas abdi gizeen jirre mana gizeen kara dalagaa deeme mana si dhufee hanqaan kana sirraa kafaladhu numaan hin ta'e maaliif jennaan an akkana na gootee ati fi jireenya nagaa numan jiraanne
takka wanni nagaan jiraatu ganaan jirtu. Anis ganaa dubbiidhaaf muddii dadde atis muddii dadduun eeggadhu. Saniifuu daawwattoonnis warreen waan hin taane haasofitanii abdii arrabsitanii abdi bar dhiirtinis warreen abdiin gowwaa jettaniif gowwaadhaa bar sababa malee namni ni fuudhaa maraataadha. Atime akka nama tokko yoo yaaddu namni sababa malee fuudhu ni jira. Gowwaa namaan jaa atiif gowwaadhaaf warreen gowwaa namaan jettanis warreen saree namaan jettanis ifiif sareedha. Dhalaan immoo qaanfaddaa isin dhalaan xiqqishoo qaanfaddaadha sababa malee anis hin heerumne jaarsa namaa ta'uun osumaan beekuutiin heerume. Xiqqishoo takka qaqqabaddaa dhalaan warreen xarraq jettan hundinuu isiniin beekatamaam ol baaseetiin takka maqaa keessan akkanatti asirra profaayilirra isin kaayyadhee isin arrabsan. Hunda keessan akkana waan isin koomantii isin kannitanii hojii. Intaltee daantan akkasii oggulama mosodi waan hin taane jalatti ergitu maqaa isaatu yaamuun fadhu waan nyaatanuu nama jibbisiistaati tortortu maal jechuusan. Ambar jaartii namaati gana yoon duraan illee dubra ta'uu hiyyaaf waan akkasii na ergite amma barganaa jaartii abdiiti jaartii nama kabajaa qabuuti intal badoo balaa waan akkasiitti hin deebiin warreen dhalaan as jala dudduftanii duniyaa maarree duniyaa teessaniif isinis holqa adda akkatti naatu ilkee teessan. Saniifuu anarraan tana booda ganaa ol bee duniyaa maarree duniyaa mirroo duniyaa illee narrabsu maaliif duniyaa yoo kabajaa figgoote anis kabajaa figgooduu niin qaba maaliif dirqama isinis haala ilmaan isaati inni illee kabajuu qaba inni illee kabajuun qaba jeetii yaada duniyaan immoo na xuxxuyte taanaan duniyaa yoo na xuxxuyte wallaahi anlaa sin xuxxuquu jeetiin sitti himu jira gurbata akka yoo ifii deebitee na xuxxuyte an sitti hime ifii xuxxuyte dilii raftee fikkaaste booda namaan na diddireen sirraan bein an akkanatti lubbuute sirraa muraanifiifu tasidaranii maraattuu deeman maraattuu. An fayyaa xiqqishoo qabjettanii nan eeginaa daawwattoota. An maraattuudha. Namni na tuqu malee naman tuqu namni na tuyinaan an maraattuudha sitti hime duniyaa. Jaarsa kee barbaannaan duraan mana dhorkachuu qabda. Amma eegaan an takka jaalalaan waan biraa waan isi caalan hin qabu obboleen jaalalaan isi caaleefi. Namni jaarsa keessan jaalala kan nuufi daddabdan hundinuu asirratti ol baatanii waan argitan naaseenaa jaarsa keessan jaalala mana keessa kannaafi barsiisaa mana keessatti waan adda addaa jireenya nagaa firraa barsiisaa fataa godhaa jaarsa osoo fataan goone firraa naaseenaadhaati. Saniifuu ammaan tana anarra booda isinin tuqu warreen na xuyxan takkattiin isin ol baafadhaa hoggu dibbata kaan irra deddeebi'ee isinitti himu jira. Abdii jechuun abbaa mana hiyyaa kabajaa qaba. Dirqama namni isanaaf hin kabajne nallee hin kabajinaan isiniin jaa daawwattoonnis warreen as jala yaatanii abdi sareette kaayessanii maal jettan kan gowwaa isin. Maaltu saree isa godhe dhiira taanaan fuudhe nama yaaduu fuudhaa rangasu. Silaa nama hin yaadne ta'e wayii fuudha. Nama yaaduu fuudha isin warreen dhiiraafaa warreen waan hin taane koomantii jala sasseentanii namaan jettanis qaanfaddaa dhalaa hin taane warreen dhiiraaf akkasii koomantii namaa kan hitan silaa idda dhiira taatan dhalaa taatanii ishii toffattaniin isiniin jaa. Saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya warreen nagaan wanta nu gootan nu keessummeessitan nutis nagaan isin keessummeessinaa warri boksiin nu keessummeessitan boksiin isin keessummeessitan. Ninna addaamee fidaa kottaa akka godhan san hin beeku na barsiisa. Warreen duniyaa wajjin ammaas wanta jechuuf feetanis duniyaa fi isinuu waliin kottaa. Duniyaa fi isinuu waliin dhuftan takka teessanii 500